Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Gibee Miidiyaa Neetwork sagantaa keenya seenaa gootota torbanitti si'a tokko isiniif dhiyaatu qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin goota Oromoo Mammadsaanii Daawudiin walii isin barsiifna. Ani kan isiniif dhiyeessu Keeriyaa Kamaaliin jedhama. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affirraa keenya. Goota horaa yoo uumaane tisee maaliif sobni sobduu goomsee teessisee biyyoo fi aadaa kan guddistu deessee maaliyaa naasii fuutee jallistee galteessee seenaa qabda duraan dhageessee biyya goota eegaa waaqaa duubaan goree duunarii eegaabi kalee baasa booree duubeetti dhadhiin yoo faarsan dhageenye goota biyyaa fuufee naamuu qalbeeffannee yaadaan na jagaftee dhaggeeffata ammaa seenaa goota himmaa irraa hawaasi himaa goota hedduu darbee biyyaaf of wareege daagannaa lammiin koo ijji seenaa arge garaa fi gorsachuuf kan sabaaf waan goone uumaan namaa laguu jedhee daagaa doone misbaa'uu shamsaddiin aangumaa satamaa yoona soo jiraate mannuu jedha ammaa raggaa saalman himmaa gootaa sagameessaa diina malkaa dhoowwee jireenya tambeessaa leenci calma jamaal tamaaliyaa goota koo ittiin namuusaan qeerransaa sabakoo hajii haasanii fi shaaffii gootaan jimmaa isin dhoksanii dhaloota manimaa lallagaa seenii dhoksaanii madaa'udii gootaan manneen guddaafee qabsoo si'aata. Mammadsaanii Daawud kan dhalate godina Jimmaa aanaa Sigimoo ganda Sariitii Burcee jedhamutti abbaa isaa Daawud Buubaa fi haadha isaa Dilbii Abbaa Simboo irraa bara 1957tti dhalate. Mammadsaanii Daawud barumsa isaa achuma mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Sigimootti hanga kutaa 8 kan barate yoo ta'u barnoota sadarkaa lammaffaa aanaa Toobbaa Dambiitti barate. Barnoota ilmii yookaan amantii kan qabu ture. Yeroo kanatti mootummaan Dargii humnaan gara adda waraanaa geesse achitti leenjii marsaa tokkoffaa erga fudhatee booda Jaallee Dagaa Deenoo waliin gara iddoo dhaloota isaanii deebi'anii. Erga deebi'ee mana barumsaa Subaa Killaa jedhamutti qacaramee barsiisaa ture. Yeroo kanatti mootummaan Dargii ciniinsuu wayyaaneetiin wal qabatee deebi'anii akka deeman yoo gaafatu fincilee dide. Qabsoo Oromoon guutuu Oromiyaa keessatti socho'aa ture hordofuun naannoo Sigimoo keessatti gootowwan akka Kariimuu Dambii, Sheekh Muhammad Tamaamii fi Jaalnabaanii Abaadir waliin kaambii waraanaa Jeloo jedhamu qarqara bosona Ximbaatti hundeessanii. Gara dhaaba addaa IFLO kan dhufe bara 1984 keessa ture. Barreessaa dhaaba kanaa tahee tajaajilaa ture. Galmeewwan adda addaa fi namoota Oromoof aarsaa kaffalan galmee seenaa Oromoo keessaa barreessee ol kaawaa tureera. Mammadsaanii Daawud nama baay'ee beekumsatti amanu barnoota amantaa fi barnoota ammayyaa qubee jenereeshinii ta'uu isaa irraan kan ka'e waan hedduu hojjechaa tureera. Lola Bodachee tokkoffaa hagaya bara 1984tti gidduu wayyaanee fi waraana Oromootti gaggeeffameen injifannoo olaanaa galmeessanii turani. Kana malees lola Bakkee Qoyyam, lola Menekkee, lola mana barumsaa Sigimoo irrattis hirmaateera. Aanaa Sigimoo keessatti erga diina mana barumsaa kanatti fixanii diinni karaa biraatiin itti socho'uu dhagahani. Hogganaan waraanichaa Jaalnabaanii Abaadir humna tikaa murtaa'e gara kallattii diinaa sanaatti ergani. Yoo diinni jiraate akka jarri of eeggannoon dhukaasa itti banan ajajani. Waraanni Jaalnabaanii ammoo bosona keessa jiru duddubaan diina irratti waraana banuun akka salphaatti diina to'achuuf akka gargaarutti ergamani. Garuu tooftaa kana baasanii erganus Jaallan ergama isaanii dagachuun sa'aatiin itti darbe.
yeroo lammaffaaf Mammad Saanii itti ergani. Innis dhaqee wayyaanotaan dhukaasa walitti bane. Waraanni walitti baname yeroo sana osoo itti hin qophaahin diinni irraan bahuun Mammad Saanii rukutani. Silaa duhuun koo hin oolu waan ta'eef iccitii Oromoo diinni baruu hin qabu jechuun Mammad Saanii Daawud waraqaa hedduu cicciree nyaate. Jaalleewwan gaafa du'a isaa waliin dirree qabsoo turan rasaasaan erga rukutamee hiriyoonni isaa fuuchuuf yaalanus diinni dhukaasa irratti banuun namoota bakka inni rukutamee fuuchuuf deeman 5 ol irratti tarkaanfii suukanneessaa fudhatani. Kanneen hafan ammoo jalaa baqachuun diina jalaa bahani. Giddii Muusaa ilmi wasiila isaa akkas jechuun dubbata. Mammad Saaniin rukutamee gara mana namaatti dhoksinee mana keessatti dhiifnee diina jalaa lubbuu baafanne. Yeroo an biraa deemuuf ka'usan waraqaa barreeffama hedduu qabu mana keessaa gadi yaasee nyaachaa ture jedha. Duuti koo silaa hin oolu garuu iccitii Oromoo diinni baruu hin qabu. Isin deemaa na biraa jechaa ture. Yeroo kana qaamni isaa rasaasaan rukutamee jira. Dhukaasni hedduun gadi nutti roobnaan baqanne. Innis akka nuti baqannu nu dirqisiise jechuun du'a isaa booda awwaala isaa irratti namoota hundatti himaa ture. Waraqaa iccitii qabu nyaatee kukkutee fixe. Akkuma inni beekate diinni dhuftee bakka inni rukutamee jirutti rasaasa itti dabaluun bara 1985tti lubbuun isaa akka darbitu taasisani. Lolli kun lola bakkee Quujjoo jedhamuun beekamu yoo ta'u lola maqaa Mammad Saaniitiin yaadatamudha. Mammad Saaniin ijoollummaa isaa irraa jalqabee hanga gaafa lubbuun isaa darbitutti yaadni isaa Oromoon garbummaa jalaa ba'uuf ifaajjee guddaa godhaa ture. Seenaa qabsaa'onni Oromoo hojjetan barruudhaan dhalootaan ga'uuf tattaaffii guddaa godhaa ture. Laaftuu miti. Mammad Saaniin qeerransoo qalloo akka soonsaa diina hiddu gamna fageessee yaadu ture. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, seenaan Mammad Saanii Daawud kutaa lammaffaan itti fufa. Qopheessuun kan isinii dhiyeesse aan Keeriyaa Kamaaliin jedhama. Ogeessa teeknikaa Nuraddiin Shaafii waliin ta'uun sagantaa keenya Gibee Miidiyaa Neetwoork Afanii waliin turtii gaarii. Yaadaan na jaalattee dhaggeeffataa ammaa seenaa goota Jimmaa irraa hawaasi himaa goota hedduu darbee biyyaaf of wareege daagannaa lammii koo iji seenaa arge garaa fi quubsachuuf kan sabaaf waan goone uumaan namaa laguu jedhee daagaa doone Misbahu Shamsaddiin anguma satamaa yoona soojiraati mannu jedha ammaa raggaa saalma Jimmaa gootaa sagameessaa diina malkaa dhoowwee jireenya tammeessaa leenci calma jamaan tamaan yaa goota koo itti himamuusaan qeerransaa saba koo Haji Asani Shafi goota Jimmaa sin dhoksani dhaloota halimaa lallagaa seenii dhoksanii madaa'udii goota manni mul'amee qabsoosii ana dhalootatti mukii sodaatanii dheessuu manna falmatanii mooyya gabrummaa morminaa ka'e waamiidee doolimuuf manna gabrummaa morminaa ka'e waamiidee doolimuuf manna dorgootatu garmaama daangaasaa eeggatee gootummaadhaan beekama sigmootti dhalatee guddate hafuura kee dhabee maaloo kottaan sigma maaltu si nyaate hafuura kee dhabee maaloo kottaan sigma maaltu si nyaate sinkoomatiin harmeen afaan ishee saaqaatte achiin daawwii baanaan qorrii kee dhaamutte maaf dhaamutti ayyoon eenyutu raabaase ilmaan osoo qabdu kan Oromiyaan deesse
garaa fi qubsachuuf kan sabaaf waan goone uumaan namaa laguu jedhee dagaadoone misbaa'uu shamsaddiin hangumaa sattammaa yoona soo jiraate mannuu jedha amma raggaasaa ilma jimmaa gootaa sagameessa diina malkaa dhowwee jireenya dandeessaa leencicha ilma jamaatamaan yaa goota koo giddii ilma muusaa qeerransaa saba koo Haji Hassanii fi Shaafii gootaan jimmaa isin dhoksanii dhalootaaf hanimaa lallaqaa seenii moosaanii badaa hojii